Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amitaayii dhufee, "Ka'i gara Naanawwee mandara guddittii dhaqi. Hamni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi" jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'e. Mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarshiishitti dhaqu argate. Innis warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarshiishitti sokkuudhaaf keessa lixe. Yommus Waaqayyo qilleensa jabaa galaanichatti kaase. Bubbeen humna qabeessis galaanichatti waan ka'eef markabichi caccabuu bira ga'e. Yeroo sanatti warri markaba oofaniin sodaatan. Namnis adduma addaan gara Waaqayyo isaatti akka itti salphatuuf mi'a markabichaa irraa galaanatti gad daddarbatan. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessaa lixee ciise. Rafee soofgatee ture. Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaatee, "Attamitti akka soofgattee rafta? Ka'i Waaqayyo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kun akka nu hin banneef nu yaadata ta'a" jedhe. Kana booddee warri markabaa adduma addaan, "Wanti hamaan kun sababii eenyuutiif akka nu irra ga'e beekuudhaaf kottaa muka buufanna" waliin jedhan. Kanaaf isaan muka buufannaan mukti Yoonaas irra bu'e. Kana irratti isaan, "Wanti hamaan kun sababii eenyuuf nu irra ga'e? Hojiin kee maali? Eessaa dhufte? Biyyi kee eessa? Sanyiin kee maali? Nutti himi" jedhan. Inni immoo, "Ani Ibricha Waaqayyo isa gooftaa ta'e Waaqa irra jiraatu isa galaanaa fi lafa uume nan waaqeffadha" jedhee isaan jedhe. Isaan waan isaanitti himeef jarri fuula Waaqayyoo duraa baqachaa akka inni jiru hin hubatan. Kanaaf isaan guddaa sodaatanii, "Maali attamitti akkas goote?" jedhan. Galaanichi ittuma dabalee hunkuramaa waan adeemeef isaan galaanichi nu irraa akka gab jedhuuf attam si goonu ree jedhanii isa hin gaafatan. Kana irratti Yoonaas, "Fuudhaatii galaanicha keessa na buusaa. Yoos galaanichi isinirraa gabin" jedha. Bubbeen humna qabeessi isaanitti ka'e kunis sababii kootiif ta'uu isaa noo beekeera isaaniin jedhe. Jarri immoo markabicha deebisanii gara lafaatti baasuudhaaf jabeessanii mooqan. Garuu hunkuramuun galaanichaa isaanitti dabalaa waan adeemeef kana gochuu hin dandeenye. Yommus isaan Waaqayyoon isa galaanaa fi lafa uume waammatanii, "Adaraa yaa Waaqayyo, lubbuu namicha kanaa nu harkaa barbaaddee nu hin balleessin. Akka warra dhiiga namaa balleessaa hin qabne dhangalaasanittis nu hin lakkaa'in. Yaa Waaqayyo, kana akkasitti tolutti situ hojjete" jedhan. Yoonaasiin immoo fuudhanii galaanicha keessa buusan. Galaanichis hunkuramuu isaa isa sodaachisaa hin dhaabe. Jarri ittuma guddisanii Waaqayyoon sodaatan. Waaqayyoof aarsaa hin dhiyeessan. Wareegas hin wareegan. Waaqayyo yeroo sanatti qurxummiin guddaan tokko achitti argamee Yoonaasiin akka liqimsu godhe. Akkasitti Yoonaas garaa qurxummichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture. Yoonaas immoo garaa qurxummichaa keessaa Waaqayyoon isa goofticha hin kadhate. "Yaa Waaqayyo, ani rakkina koo keessatti si nan waammadhe. Ati yommus ana jalaa hin awwaatte. Garaa iddoo lafa jalaa keessaa sitti nan iyyadhe. Ati immoo sagalee koo anaaf hin dhageesse. Ati tuujuba keessatti garaa galaanaa keessatti na darbatte. Bishaan humnaan lola'us ana marsee ture. Dha'aan kee fi tuulamee darbatamuun bishaan keetii hundinuu ana irratti in yaa'an. Yommus anoo fuula kee duraa gatameera. Deebi'ee mana qulqullummaa kee nan argaa laata jedhee nan yaade. Bishaanonni mataa koo irra hin yaa'an. Lubbuu koof hin sodaachisan. Tuujubni na marse. Margi bishaan keessaas mataatti na marge. Yommus ani gara hundee tullootaatti, gara biyya danqaraa isa barabaraa ani irratti caafameetti gannan bu'e. Ati garuu yaa Waaqayyo gooftaa ko, boolla gad fagoo sana keessaa fayyaatti ol na baafte. Yeroo lubbuu koo na keessatti gaggabdeetti yaa Waaqayyo ko, ani sin yaadadhe. Kadhanni koos mana kee isa qulqullaa'aa keessatti gara kee anaaf hin dhufe. Warri Waaqayyoolii tolfaman, warra waa'ee hin baafneef safuu buufatan, Waaqayyoon isa gaarummaa isaanitti argisiisu hin dhiisu. Ani garuu sagalee galataatiin aarsaa siif nan dhiyeessa. Wanti ani wareeges nan baasa. Fayyisuun kan Waaqayyooti" jedhe. Ergasii Waaqayyo qurxummichatti hin dubbate. Inni immoo gara lafa gogaatti baasee Yoonaasiin ol deebise. Ergasii dubbiin Waaqayyoo si'a lammaffaa gara Yoonaas dhufee, "Ka'i gara Naanawwee mandara guddittii dhaqi. Wanta ani akka ati labsituuf sitti himus irratti labsi" jedhe. Kana irratti Yoonaas akkuma Waaqayyo isatti himetti ka'ee gara Naanawwee dhaqe. Naanawween fuula Waaqayyoo duratti iyyuu mandara baay'ee guddoo turte. Gar tokkoon lixanii gara kaaniin ba'uudhaaf adeemsa guyyaa 3 fudhata ture. Yoonaas mandara keessa lixuu jalqabe. Adeemsa guyyaa tokko erga adeeme booddee Naanawween gara gaggaluun guyyaa 40 duwwaatu hafe jedhee labse.
warri Naanawwee dhaamsa Waaqayyoo kana amananii fudhatan. Gurguddoon xixinnaanis akka soomaniif labsanii uffata gaddaas uffatan. Dubbiin kun mootii Naanawwee bira hin ga'e. Yommus inni teessoo isaa irraa ka'ee uffata isaa isa surra qabeessa ofirraa fuudhee uffata gaddaa uffatee daaraa keessa hin taa'e. Achumaan mootichi guutummaan mandara Naanawweetti labsiin akka labsamu hin godhe. Labsiin ba'e sunis mootichaa fi gurguddoonni isa biraa akka abboommeetti namni saa'i, bushaayeen, horiin qe'ee warri kaanis waa afaaniin hin qabin, marga hin dheedin, bishaan iyyuu hin dhugin, namnii fi horiin gaddaa uffatan. Jabeessanis gara Waaqayyootti hayyan. Namni adduma addaan karaa isaa hamaa irraa irree isaa namarratti argisiisuu irraas haa deebi'u. Waaqayyo isa fiduuf yaade dhiisee hin deebisa ta'a. Maaltu beeka? Akka nu hin bannetti aarii isaa isa finiinaa irraa hin deebi'a ta'a kan jedhu ture. Waaqayyo kana gochuu isaanii karaa isaanii isa hamaa irraa deebi'uu isaanii sin arge. Kanaaf inni wanta hamaa isaanitti fiduudhaaf dubbate sana hin dhiise, irrattis hin finne. Yoonaas waa'ee kanaaf baay'ee dallane, aaree hin bobe'e. Yommus inni Waaqayyoon kadhate, maaloo yaa Gooftaa, utuu biyya kootii hin ka'in inni ani sodaadhe isuma kana mitiiree? Ati Waaqayyo araara qabeessa, waa qabeessa, aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan kee baay'eedha. Wanta hamaa fiduuf jettee sin dhiifta. Ani kana beekeen harka si dursee tirshiisti sokke. Amma immoo yaa Waaqayyo, ani jiraachuu irra du'aanaaf wayyi. Adaraa lubbuu koo ana keessaa fuudhi jedhe. Waaqayyo immoo deebisee, ati aaruun siif ta'aaree jedhe. Yommus Yoonaas mandaricha keessaa ba'ee mandaricha irraa gara ba'a biiftuutti goree taa'e. Achitti godoo baalaa walitti qabatee wanta mandarittiitti dhufu hamma argutti gaaddisa isaa jala taa'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan biqiltuu akka qobboo biqilee gaaddisa isaa mataa Yoonaas irra buufatee dallansuu isaa akka itti fooyyessuuf godhe. Yoonaas immoo biqiltuu sanatti baay'isee hin gammade. Boorumtaa garuu yeroo booruun baqaqutti Waaqayyo raammoon tokko biqiltuu akka qobboo sana akka ciniintu hin godhe. Biqiltuun sunis hin goge. Yeroo aduun ba'etti immoo Waaqayyo qilleensi ba'a biiftuu inni gubaan akka isatti qilleensa hin godhe. Aduunis hamma Yoonaas gaggabutti mataa isaa waraane. Yommus inni jiraachuu irra du'aanaaf wayya jedhee du'uu hin hawwe. Waaqayyo ergasii Yoonaasiin, ati waa'ee biqiltuu sanaaf aaruu hin tolchitee jedhe. Inni immoo, ani hamma du'aatti aaruuf iyyuu nan tolche jedhee deebiseef. Waaqayyo garuu, ati biqiltuu waan tokko ittiin dadhabiniif, isa hin guddisiiniif, isa halkan tokko ba'ee halkanumas tokkotti immoo badeef hin gaddita. Mandara Naanawwee keessaa namoota 100,100 fi 20,000 irra caalanii fi horii qe'ee baay'eetu jiraata. Namoonni ishee keessa jiraatan sun warra bitaa fi mirga iyyuu gargar baasuu hin dandeenyedha. Egaa ani immoo mandara guddittii namoonnii fi horiin hammasii keessa jiraatan kanaaf garaan ana hin jibbuuree jedhee deebiseef.